sirni kun Oromoo kam godhe dursamee sirni kun Oromoo maal godhe imaama jechuun beeytanii nama salaachisu imaamota nu dura guuruu eegalee jechuudha eega imaamtichi Jaawar Muhammadis Hacaaluu Maarree imaamota keenya guutuu nu dura Lammaa Magarsaa sigale imaamota nu dura guuruu eegale ummanni eega salaata hidhate akkasuma dhaabbatee jechuudha sigale imaamtichi Allahu Akbar jee gartee gajji olju sami Allahu liman hamidaan injirtu ummanni eega salaata hidhate hay imaamtichi gadinjuu caluma jee konfiis ta'ee dhaabbatee jechuudha sigale caluma jeeti konfiis ta'ee dhaabbatee jechuudha eega imaama kana nu dura guuran maal nu godhan warra konfiis ta'ee salaata hidhatee dhaabbatu kana imaamtichi khunni du'e khunni baqate ja'aniiti Oromoo tan konfiis godhuu eegalanii jechuudha sigale keessa deebanii akkam godhani amma Baalee fi Maddawalaa buufuudhanii Boorana jala galchanii Boorana Gujiidha Maarree caafama gartee caasaalee Maarree janii kan wal keessa caasan tokko ni beeyta caasaa san tokkummaa Oromoo caccabsuuf fidee jechuu qaallichi akka gartee Gujii fi Booranni qawwee bitatee wal eeggatu akka gartee Maddawalaa nu jalaa fudhattanii jettee Arsiinis seenaatee nyaatu Boorana keessa galaa jettee gartee qawwee Oromoo walii bitattee wal eeggattu sirni kun akkam godhe tokkummaa Oromoo keessoo Oromoo caccabsuu eegalee jechuu eega imaamota nu dura guure eega imaama nu dura fuure sigale maal godhe tokkummaa keenya caccabsuu eegalee jechuu ammaas wayisanii dhaabe tokkummaa haadiree tanaawu gandatti dafuudhu eegalee jechuu bararra yeroon teessanii shawaanis shawaa bira uggii dhaqee sigale khashawaa kana gartee aangorro guureeti shawaa keessa waan shawaa keessa dhalate sana fuudheeti aangorro guure bar mootummaan teessanii bar maarreen keessanii jimma dhaqa bar ilma keessanii maarree bulcha hararge dhaqa bar intala teessanii maarreedha miitirkishoo soo tokkummaa Oromoo kana caccabse dura tokkummaa Oromoo kana eega caccabse booda daakhee maarree jeeti qabsuma tanaawu bakka maal godhe qabsoo Oromoo shiifti godhe duuba deebisee jechu aduwa deebisee jechu qeeroo qeeroo fi qarree dhiiga isaanii daakhaa 4 kiiloo seenetana dhiiseeti aduwaa faarsuu eegalee jechu maaliif nama hunda daakhee mina maxxaa maaltu dhufa sadarkaa bar namni afaan qabatee isuma waaqeeffannee nagaya meeqan nu gurgurta janii 4 kiiloo dura dhaabbatanii nagaya irraa bitachuudhaaf ummanni waywaatu keessa geenye itti fakkaatee jechuudha arra ugi salaale duuti dhuftu duuba bari yeroo sii kennine malee ni riphifne malee mata qaqqabanne malee imaamni keenyaas ni injiraa tulluu pol Jaawariis Jaawarii tulluu bakka jiru olo imaamtichinis asii injiraa khunii keeysoon bakka jiru tulluu pol wala lamma jettamo wala maarree jettamo cufti hay ni jirra bari Oromoo bira sigale qeeroo fi qarree raayyaan ittisa biyyaa gartee raayyaan ittisa haadha miskiina raayyaa ittisa haadha miskiinaatiin jaanii beekan qeeroo fi qarree tana sigale warra rabbi irratti gartee jazaa isaanii saabbatu jechu warra gartee garaayuun qabsooyin warra gartee dokkeedhaaf hin qabsooyin warra waxii dhuquun qabsooyin warra gartee abaluutu nagala toonfataan qabsooyin haadha miskiina rabbii tokkichaaf jecha tagartee muka keessa teessee ichitti gartee itti darbu dirweniin dha'u jiran saniif jecha warri gartee hiriira ba'u kun hay ni jirraa bar raayyaan ittisa eeysaa gajjigee albaatiin amma kofoo guutte gaa opiidiyoo mela lama akka khurbeeyyitti asirraa iyyan cufti isaaniiti maarree Oromootti hiriira baatanii mitirkishoo Oromoo mootummaa keetitti hiriira baata maarree keetitti hiriira baata hay hiriira baati hiriira jechuun bar mirga diimokiraasii keessaa isa tokko bar mootummaa aangoo gadhiisii jechaan jiru qeeroon kun qarreen kun mootummaa nurraa bu'ii jechaan jiru sigale ummatarraa du'aatii dhaabii hay kun mirga diimokiraasiitiimi Ameerikaa keessattis gaazarraa lola dhaabaa janiituma hiriiran ba'u ummanni
bar bilziqinaa tana keessa wallaaltu hoolaa qofaa walitti hafee namni sammuu qabu hafageessee yaaduu danda'u hadubbatee saba amansiisuu danda'u sigale keessa yaa'ee hoggiin anjuu mee wahuma bilziqinaan barreessituuf haasuytu faarsee bulaan bilziqinaan injirtu mee faarsee bulaan waan haasa'u sigale mee jaluma deemi ilaali soo sadarkaa inni caccabsee Oromoo qalbii cabsee ifarka deebisee daakee ganaa waan hin fedhe irratti fe'uun danda'a je'ee sigale warra Oromiyaa kana Oromii uummatanaa akka jibbitee sigale Oromii uummatanaa nurraa dhiisaa rabbi sodaadhaa bakka Itoophiyaa uummatanaan akka jiraannu jechuu Oromoo harka kennisiisuudhaaf sigale kaan beelaan kaan nagaya dhoorkuun waan kana guutuu isaa dalagaa way sheekka abbutaa way takka afaaniin usee beekaa waan kana qaallichaa qopheessee diraamaa kana qopheessee dooniyaa dakatana kaayyate tana sigale luuqa ruuza kan ruuzatti naqee garaa hoggii fedhe firraa xiqqeessiyuun kam garaa hoggii fedhe firraa buus luuqa ruuzaa kana gannaqaa hoggiinan isiniin juu isin gartee waaniin an akkanumatti bakka mootummaa sanatti aaree maaltitti aaree gartee dubbadhu seeta wahuma dhugaatiin isinii himuu jira jechuudha wahuma dhugaatiin isinii himuu jira jechuudha bakka sadarkaa gartee inni caccabsee daaraa godhee bakka wanni kanaa booda wanni na dura dhaabbataan jiru jettutti qeeroo fi qarreen barra yeroo sii kennine malee baalage yeroo sii kennine malee siif obsine malee bar ummata keenya bira jirra hay surprise mataan hundachii olma yeremo kulli shay'in fawqa az-zamanul sami garrobemo isabe Oromoo wanni jaam sigale ummata obsaada hoggi ati gartee gibirarrartu suma jalaawse jaarmee dhabee sittin fakkaatin mee wanni kun gartee maqaa filma keenya ifiin jetti ilma keenyallee ta'uu baattu gartee qabsootee nyaani aangoo dhuftee mee hararra boruu wayyooyitii borurra iftaa wayyooyitii ji'ee ummanni osoon du'u kaddu'ee awwaallate sigale kaddu'ee awwaallate kadhukkubsate wallaannate kabaqate gartee nooliitti godhatee sigale kagartee dhukkubsachuudhaaf qophaa'u rabbi isaatti kadhatee ummanni obsee tetteenyaan bakka harka kennisiise jee gowwaan barararra isiniin himne gowwaan udaan garaa ulfaatu sigale humna seehaa arraarra isiniin jee jecha kana sigale caccabsee waa hunda godhee akkaan afaan qabachiise bakka ganaa ummata akkaan fedheen godhaa jeen lafaa ka'ee jechuudha kana qeeroon gabbee jechuudha haa galatu wallahi bilda imimaanin qabachuu dadhabe hoggiin harka qaqallaa sana harkulaa akka xiyyaa kana gara Oromoo mee viidiyummaan isaanii tun akkatti mi'ooytu laala sigale raayyaan ittisa haadha miskiinaa kun hoggii gabbahu sigale dhuga qaba haqa qaba kaayyoo qaba galma qaba jechuudha sigale akkatti tolu laali mee qabsoon isaa mee kuma qabsoon ijoollee tanaatti toltu qofa laali so hoggii kun gabbahu qiyaamaa kaani amma surprise amma khaadiree isaa cafa qusseenee jechuudha qintaalli namichi Oromeerra kaate kun ummata uleedhaan arra hiriira baasanii jechuudha irratti arkitanii uleedhaan hiriira baasan nuti rakkinan qabnu osoon viidiyoo laalanii arkani laal bar I don't know mootummaan Itoophiyaa bulchu kun kadabrirraan baratu rakkoo wanni si dhuftuuf si gorsuufi bar meemma mangisturraa mallasin baran mallasirraa Hayilamaariyaam baran Hayilamaariyaam gartee namichi kun hin barannee jechuudha akkuma dur teknooloojiin yeroo addunyaan amma Itoophiyaa fi Ameerikaatti teessee laaqana wajjin nyaattu kana teknooloojiin addunyaa tana guutuu fuutee harka namaa kanarra keesse sigale harka namaa kanarra keesse yeroo tanatti ummata shawwadu ummata kijibu sigale
ni taati. Siyaasuma teetiif illee sin fayyaddu bar lubbuu fi Jawaar barruu isaa keessa kalee maal je wallaalaa fi fedhii honga dabarti nama siyaasaatiif sirri gala jechuun wallaalaa aangorra turuu barbaadu jechuun maanaan ayatoota kana haza kulli shay'in min al-ayati sigale wallaalaa aangorra turuu barbaadu garuu akkaataa irra turuun beeyne sigale akkaataa irra turuun beeyne ummata irra uleen gayyaasanii jechuun rakkina hin qabnu jaajani sigale mootummaa akkanaati jechuun tanuma ifumaa firra dalaytu tanuma ifumaa harka if keessu barnamichaatu bashoo takka durree qabee ibiddatti coofe kaaqisiin jennaan atumti fitti afuufii jeen sigale amma bilziqinaa caluma jaatti dhiiba isiinuu bakka mooraa du'aatii fi qabrii saniin isiinuu if geessi isin ittuma dhiiba caljaa isiinuu bakka xumuraa saniin if geessi soo saniifu qeeroof qarreen arra gabbahaniiti hanga guyyaa irratti hiriirri deemu jira jechuudha. Addaanillee dhaabbachuun qabu jechuudha. Namni kan bahameef gaafii gaafatte qaba. Wayyaanee ni yaadattan. Qeeruma irratti hanjamaa godhantana maaster pilaanii nurraa dhaabii jedhanii taraa dura ni yaadattanii arraa du'a nurraa dhaabii jechuun ni jiranii beekamu. Arraas du'a nurraa dhaabii jechuun ni jiran. Wayyaaneenis maaster pilaanii nurraa dhaabii jennaan dhagayuu diddee jechuudha uffate. Arra du'a dhaabii jennaani du'a dhaabuu dhiisee duutiin jirtu jaaja'ee warra du'u kana uleen gayyaasu jira jechuudha. Gowwajjees kiyya sigale gaafii ummanni gaafate dhiiseeti waan ummanni hiriira ba'eef dhiisee faallaa dalagu jira jechuudha. Mootummaan ummata ta'uun galleef bal liidara jechuun tiiksee ummata kanaati bar. Liidar jechuun tiiksee jechuudha. Tiiksee ummata kanaa ummanni hoo mootummaadha bar. Nu tiiksi jee aangootti kenneemi akka isaan jaansan maa jennu gal. Sigale nu tiiksi jee aangootti kenne nama nu tiiksi jee aangootti kenne saniin nan tiiksinee jira. Tiikseen ammoo tiiksee jettee gartee nama aangoo si kennetti himuu dandeessi. Akkamitti kan sitii sufeete jeetuma ummata gaafii gaafachuu malee. Ummataan mormuu jira jechuudha. Qabsoon amma ummataa fi tiiksee hedduu taatee jechuudha. Sigale saniifu arra darratti ummata gayyaaseeti ummataan hin dhumne jaa jechaa jira jechuudha. Ummataan nuti hin dhumne jaa jechaa jira jechuudha. Sooma pointitti jeddeebuuf wayyaaneedhaan maaster pilaanii nurraa dhaabii jeen dhaabuu ditti loluu eegalte nama tumuu eegalte hidhuu eegalte khaniite baasii dhufee jechuudha. Kana jeefte gumaa baasii dhufee jechuudha. Amma bilziqinnaanis arra asallaa hunda keessatti gartee ijoollee kutaa sadarkaa lammaffaa kana tumuu jirti jechuudha. Nama jahamoo kana hiitee jirti jechuudha. Amma diyaaspooraan barattoota hidhaman katumaman kana hundaa'u wallaanuudhaaf if qopheessuu qabnaa jechuudha. Nuti diinagdee faayinaansaalii ummata kana bira dhaabbachuun dirqamaa jechuudha. Sigale waan ni ati dandeessu qabsoon gartee sagalee ta'uu danda'u sagalee ta'uu sheer godhuu danda'u sheer godhuu sagalee namaa sigale maallaqa baasuu danda'u akka keenyaa kun maallaqa baasu. Ijoollee arra gartee hospitaala seentee jira jechuudha. Ijoollee tana warri isaanii harka qalleeyyi. Saba kanaa jedhaniiti anaa fi siif jecha gabbaanii jechuudha. Ati waan dandeessuun qabeenya rabbi si kenneen diyaaspooraan qopheessuu qabdanii jechuudha. Qabsoon tun amma boca harka godhachuu qabdi jechuudha. Akkanuma wooyooyii qabsoo wooyooyii nu harkaa ta'uu hin qabdu jechuudha. Bocatti godhu qaba hayyoonni. Gabbaatanii dararge. Gabbaatanii. Nurraa dhaabii akka wayyaaneedhaan maaster pilaanii dhaabii janitti du'a dhaabii janii du'an dhaabnuu jechuu fi hiriira bahanii arra akka du'an dhaabni ummata agarsiisu jiranii jechuudha. Ummanni ni mormii isaa dhaabuun taa'u. Barattoonni ni mormii isaanii dhaabuun ta'an.
hanga duuti dhaabbattu sigale hanga duuti dhaabbattu hanga gaafiin sabaa deebitu hanga gartee daangaan oromiyaa kabajamu hanga warri oromoo nyaatuu ture ajjeesuu ture haatuu ture heeraa fi seera dhiyaatanitti sigale aboo nyaatanyahuun namichi Israa'el bulchu baraarra kriminaala addunyaarra deemuu hin danda'u Ameerikaa takkitti qofa dhufuu danda'a bar biyya addunyaa tanarra kriminaalticha kana gartee nutis akka addunyaarra deemuu hin dandeenye waan inni maduru amajjahan kana godhe rikoordi goone addunyaarra geessu qabna bar diasporaan hayyoonni diaspora looyeroonni oromoo addunyaarra jirtu maal eegu jirta digale waan inni gartee ajandaan jijjiiruudhaaf godhu kana fannoo namni jaaree ummata akkas gootu godhe eenyu fannoon bakka feete addunyaa tanarra hanga jijjigaanaa deemtee lolu dandeessi jeeqa fannoon dhaadate eenyu namicha amma biyya bulchu kanaami gocha fannoon gootu hunda itti gaafatamu isaa jechu abbaan fannoo guddaanis fandi khagoosise Shimallis Abdiisaa asii fuudhee baay'ata fuudhee oromiyaarraa oromoo gibiraan gidirsee baay'ata oromiyaan qabdu kan oromoon karaan silaa tolchuuf kan oromoon mana barnootaatiin jaaru kan oromoon mana yaalaatiin jaaru gibira ummanni kafale fuudhee akka fannoon leenjisan naannoo Amaaraan geessine kana achi qabuun hin jiru jechu fannoo ka leenjifate isaani digale yoo wabongo badii goote ummata oromootu itti gaafata maaliif waboo ka leenjifate ummata oromooti jechu akkuma itti gaafatama waboo ummata oromootti sigale fannoo ka leenjifate namicha kana jechu saniifu waan fannoon goote hunda ka godhe isaa jechu digale tana waan ichi qabnu hin jirtu leader jechuun tiikseedha duraan si reefuun si dubbadhe hay tiiksee yoolon waraabessi nyaate eenyu gaafata tiiseessan gaafata yoolon badar eenyu gaafata tiiseessan gaafata yoo daangaan oromiyaa kabajamuu baate eenyu gaafata mootummaa riphee lolaa tokkoon gaafattu jechu ammanumaatu isaan bar hayyama taatee fi bar qaama finxaaleyyii maarreedhaa kanaatu kana godhe mitirkishoo kana godhe siinja gabbe hayya badabo hay qaama finxaaleyyii khajala deemee buqqisuu qabu amma shanee fi jaarratanii bosonan naqana amma meelaala maarreen harka kennachuu jirti mitirkishoo ummanni oromoo gartee rakkoo arkinaani rakkoo oromoo tana ajandaa jijjiirsisuuf akka waan gartee waraanni bilisummaa oromoo harka kennatu fakkeessuudhaaf shanee duraanii fi bosona naqatan qawwee lamaa fi sadirraa fuudhanii miidiyaadhaan tana dhaadheessu jira jechuuf faarsee bulaan sigale